kan gaafataa qeerroon sirni nafxanyaa lamuun ittiin deebi'u afaan kennaa hanuu guddatuuti. Sabaaf sablammiin gaafilee kana ka cunqursaa sirni nafxanyaa akka hin deebine godhuu kana fedhii waan qabdaniif wajjin dhaabbanna jechaa jiranii. Sabaa fi sablammiin adda addaa kan ofiin of bulchuu barbaaddu kan mirga ofii eeggachuu feetu hedduun isaanii gaafii uummata Oromoo kan deeggaraa jiranii. Uummata Oromoo deeggaruun jechuun amma karaa cufuu kan irratti Sidaaman qeerroon isaa ejjattoon karaa mooyyalee dhufu ka keenyaa kana cufaa jiranii ejjattoon qeerroo Oromoo kaarsii lixaa gargaaraa jiranii. Qeerroon Walaytaa karaa Walaytaa dhufuu isaanii to'achuu gubbaatti Oromoo gargaaraa jira. Qeerroon Hadiyyaa, qeerroon Kambaataa, qeerroon Somaalii, qeerroon naannoo hundaayyuu yeroo ammaan tana Oromoo wajjin dhaabbachaa jira. Oromoollee yaamicha dhiyeessaniifii jiran. Qeerroon Oromoo yaamicha dargaggoota sabaa fi sablammii bakka hedduu jiranii yaamichi dhiyaatee jira. Yaamichi kana owwaachaa Oromoo gargaaraa jiran. Oromoo gargaaraa jiran. Kun akka malee nam gammachiis, kun akka malee nam onnachiis, kun akka malee haamilee namatti hora. Waan akkasii deemaa jira. Qeerroon Oromoo yaamichi bira kan inni godhe qabeenyi sabaaf sablammoota hin tuqamin, wanni tokko hin gubatin, wanni tokko hin caccabin, wanni tokko hin miidhamin, namni hin ijjeefamin. Sochii magaala keessatti godhamu ka konkolaataa, ka bittaa, ka ambulaansii hin tuqamin. Sochii karaa gubbaa miidhaa xiqqeessaa tarsimoo qaroomina qabuun, tarsimoo mal qabuun ka wareegam xiqqeessuun mootummaa kana akka inni olii gadi hin sochoone haa goonu waan jedhudha. Sun hojiirra oolaa jira. Magaalaa keessatti jechuun qabeenyi nama hin tuqamu, dukkaan nama hin tuqamu, bakki dhugaatii hin tuqamu, reestooraantii hin tuqamu, manni jireenyaa hin tuqamu, kaasaba kamiyyuu hin tuqamu. Bakki amantii wayyuudha. Bakki amantii bakka nagayaati, bakka qulqulluu ni eegama ka amantii kamiyyuu. Amantiin Islaama, amantiin Kiristaana, amantiin Waaqeffata, amantiin hundinuyyuu amantii Oromooti ka Oromiyaati. Sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu cuftunuyyuu Oromoodha. Lammii Oromiyaati. Eegumsi barbaachisaa inni godhamaaf. Poolisiin Oromiyaa keessa jirtan hunduu keessan, milishaan Oromiyaa keessa jirtan Oromoo wajjin dhaabbadda. Mootummaa Abbaa Irree, mootummaa Daba, mootummaa sirna nafxanyaa deebisuu barbaadu wajjin hin dhaabbatina. Oromoon borillee ni jira, iftaallee ni jira. Oromiyaan bor ni jirti, iftaan ni jirti. Mootummaan Abbaa Irree nafxanyaa hin jiru. Haayile Sillaasee kale tajaajiltanii, Haayile Sillaaseen hin jiru. Raayyaa ittisa biyyaa. Mallasa tajaajiltanii, Mallasaan hin jiru. Haayile Maariyaam Dassaalany hin jiru. Mangistuu Haayile Maariyaam hin jiru. Garuu Oromoon har'allee ni jirti, kaleellee ni jirti, borillee iftaallee ni jirti. Oromiyaa wajjin dhaabbadda, uummata wajjin dhaabbadda. Saba wajjin dhaabbadda. Raayyaan ittisa biyyaa kaayoon isaa heera ittisuudha. Heera tiksuudha. Raayyaan ittisa biyyaa daangaa biyyaa nyaaphaa yookaan ammoo diina irraa eegudha. Malee meeshaa Abbaa Irree diktaater Abiyyi jedhamu miti. Miseensi raayyaa biyya dargii kalee facaatanii lafirrattiyyuu firfirfamtanii san dhiisee dargiin isin biraa deema. Maaliif? Raayyaan ittisa biyyaa sun raayyaa dargii ture. Uummata irratti daba dalage. Raayyaan ittisa biyyaa ka uummata tahee heera biyyaa ittisee, daangaa biyyaa ittisee, biyya jajjabeessee yeroo hundaayyuu raayyaan ittisa biyyaa ummata wajjin dhaabbatee jennaan ummati wabii isaati. Barbaraa fi ummata wajjin itti fufa. Barbaraani ummata wajjin hin jiraata. Kanaaf miseensi raayyaa biyya ittisa biyya ummata wajjin akka inni dhaabbatu yaamichi dhiyaachaa jira. Yaamichi godhamaa jira. Abbaa Irree mootummaa Abiyyi ka hundeen isaa kirkirti. Ka hundeen isaa ammumtana jalatti hollachuu jalqabdu wajjin hin dhaabbatina. Ummata Oromoo bal'aa wajjin dhaabbadda yaamichi jiru. Sabaa fi sablammii biyya wajjin dhaabbadda yaamichi jiru. Oromoof Oromiyaa wajjin dhaabbadda yaamichi jiru. Haqa wajjin dhaabbadda yaamichi jiru. Dhugaa wajjin dhaabbadda yaamichi jiru. Mootummaan kamii uummatu fi ijjeesee galaafatee aangoo gubbaa barbaraaf katur hin jiru. Mootummaa akka Abiyyi dadhabaa laafaa kanaa miti. Mootummaa magaala nafxanyaa qof qabatee miti. Mootummaa Mangistuu Hayilamaariyaam is caal jabaa ture. Ka warra Mallasaa Faatii ka Tigraay is caal cimaa ture. Ka warra Tigraay Maqaleettuu gala. Ka Mangistuu Hayilamaariyaam eessattuu gala. Haraareettuu gala. Zimbaabuweetti. Opiidiyoon bakki itti galtullee hin qabdu. Biltsiginnaan. Mootummaa Abiyyiiti miti. Mootummaa gurguddaa addunyaa kana impaayirotatti kufe. Impaayirii Sooviyet Yuuniyen ni kufe. Kan nukleerii qabu. Jarmeen bahaa ni kufe. Impaayir hedduutu kufe.
Sirni nafxanyaa yeroo lam dhuwe. Yeroo lam kufe. Bara 1974 sirni nafxanyaa muu'annee ijjeesne awwaallee mereet laaraashuu labsine lafa kan irra deeffan. Lafti qotee bulaatiif deebisne sirni nafxanyaa awwaal. Baqattee raasattuu galte. የጨዋ ልጅ ተዋረደ እንጨት ሰበራ ቆላ ወረደ ሲያነድ ያድራል ሌሊቱን ቀን የሰበረውን ጀራኒ የጨዋ ልጅቹን ጨዋይቹ በይተን ሂከሳ ነምላፍ ቀበቹን ጨዋ የቹን ነሚ ላፊን ቀብን ባላገድ ዘላኒዳ ባላገ የቹን ነምላፊን ቀብን የቹን አፋን ማሪፋትን ሂከን ሰካዱሪ ነም ቴሶ ሂን ቀብን ባላገ ጀዳም ነም ላፊን ቀብ ጨዋ የቹን ነምላፍ ቀበቹ ጨዋ የቹ ወራነቹ ይጆለ ባላባታ ይጆለ መኳኒንቲ ይጆለ መሳፍንቲ ይጆለ ቀኛዝማቺ ግራዝማቺ ብትወደር ራስ ብትወደር ጨቃሹ መስለኔ ወር ጀዳማን ታይትሊ ነፍጠኛሱን ወርሱ ላፍ ቀባ ወር ጨዋ አጀዳም ጨዋም ብራማ ወር በተስካን ከሰተ በተስካኒ ሲሶ ገበርሲሰ ለፋ ኢትዮጵያ ሀርክ ለም ከሰ ሀርክ ሰዲ ከሰ ሀርክ ተቀብ በተስካን ወር በተስካን ላይ ጨዋዳ ቄሶኒ መሪጌተን ጳጳስን አቡኔን ዲያቆንን ላፍ ቀብቲ ነመቱ ቆተ ወርኛቺስ ካን ወራን warkan lamaan qofattu cawaadha warri gadafe kalafin qabne baaleege jedhama afaan amaaratiin baaleege jechuun nam kashlabbe jechuu miti nam lafin qabne jechuudha nam lafin qabne jechuudha afaan amaaratiin oriijinaali jechi hiikkoon isa kan irra dhufe nami lafin qabne ammoo kalaf namaa qotee yookaan lafisarraa fudhatamee qotee nam bira nyaachuus ciisenya jedhama ciisenya jechuun ciisirra dhufa aara jechuudha maal jennaan lafin qabu guyyaa fedhabbaan lafa dhufe lafirra ari'uu danda'e masaafinti makwanintiin balabbaati dhufe lafirra yoonni ari'e adraashaa hin qabu arii jechuun arii deemu kun inni agartanii bada teessoo hin qabu bakka inni qubatu hin jiru akka aaraati jechuun guyyaa fedhe jechuun abbaan lafa yookaan ciisenyaan ari'uu danda'a jechuudha sirni gosanittu jira sirni gosni bar 1974 mootummaa Haayile Sillaasee garagalchuuni mootummaa Haayile Sillaasee mootii ummati Itoophiyaa waaqa jedhamee itti himameessan ka maqaa isaatiin taabotii hojjetamuuf qophaa'e ka heera bar 1931 ummati Itoophiyaatii kenneessan Mangistuu Hayilamaariyaam ijjeese awwaal isaa irratti man fincaan ijaarrate sagara irratti godhate Mangistuu Hayilamaariyaam angootti kafite mareet laraashuu lafti qote bulaaf akkisiin taatu ka godhe ijoollee Oromooti kan akka Sannaayii Liikkeeffaatedha Haayilee Fiidaa faatedha Diinsa Dabalaa faatedha ijoollee Oromoo sanatti waan sun godha nafxanya akkasittu awwaala bara 1991 cunqursaan nafxanyaa kabira gaafii eenyummaa ka deebi'uu dadhabde afaan ofiitiin barachuu aadaa ofii guddifachuu ofiin of bulchuu bulchiinsi Mangistuu Hayilamaariyaam ka akka goommaa afuufame dhoosne bara 1991 cunqurfamtoonni ilmaan Tigraay Eertiraatii fi sabaaf sablammiin bira ka akka Oromoo Somaalii Afar walii taane sirna Mangistuu Hayilamaariyaam ka dargii ka waraanaa barbadeessine Itoophiyaa beekamtii aadaa afaanii eenyummaa sabaaf sablammiitii kennite sabaaf sablammiin ofiin of bulchu hundeesse nafxanyaa yeroo lammo'an nafxanyaa gaafa sawwaa hunda harkaa qabdu nafxanyaa kana Abiy Ahmed awwaalaa baasee aangoo kennuufi barbaada nafxanyaa kana ka harritti wal lolaa jiru nafxanyaan kun abadan hin jiraattu nafxanyaan kun abadan Oromiyaa bulchuu hin dandeettu nafxanya magaaluu qof keessa jirtu nafxanyaan har'a kun nafxanya akka duriitti miti akka durii sun qawwee hin qabdu akka durii sun laf hin qabdu Oromiyaa harka hin qabdu Tigraay harka hin qabdu Afar harka hin qabdu Somaalee harka hin qabdu uummattoota kibbaa harka hin qabdu magaalota keessa jirti afaan qof qabdi arrab qabdi miidiyaa qabdi hin kijibdi biyya alaa jirti hiriir baatee addunyaatti wahimti addunyaa burjaajessite oduu kijibaatiin dharaa qof qabdi dharaaf fakkeessaa qofa nafxanyaan magaala keessa jechuun hin qotattu hin facaafattu uummata baadiyyaa kadhattee wajjin jiraatti uummati baadiyyaa karaa irratti cufe uummati baadiyyaa tarkaanfii irratti fudhate jennaan nafxanyoonni kunin borii iftaan laalte Abiy Ahmed mootii warraa wabii warraa kennuu hin danda'u mootii warraa daabboo warraa kennuu hin danda'u mootii warraa badhaadhina warraa fiduu hin danda'u mootii warraa nagaa warraa kennuu hin danda'u mootii warraa akka isaan uummata ollaa wajjin jiraatan yoo godhuu kan hin dandeenye bor jalaa galti Abiy Ahmed mootummaa hundee hin qabne mootii biyyi hin qabne mootii deeggarsi hin qabne mootii hawaas inni irra deeggarsu argate Oromoon isin deeggaru nafxanyaadha Abiy kanattu jira sochiin Oromiyaa keessa ammumtanaayyuu jijjiirama gosa kanaa fidaa jirti
Amma megara oduu har'attu adabarruuti. Waan Oromiyaa keessattuu godhamaa jiru takkaan isinitti himee jira. Eeggat deebine gabaasa bal'aa qabna Oromiyaa keessa waan deemaa jiru. Isinitti himuu deemna. Gabaasa bal'aa qabna Oromiyaa keessatti waan deemaa jiru. Akka malee waan nama gammachiisu laguun gabayaa karaa cufuun ammumtaan ayyuu akka malee milkiin deemaa jirti. Milkii isin ittiin deemtu kan maaltu eessatti tahaa jira ka jedhu gabaasa ka isinii dhiyeessinu taha bal'innaani nattu dabalamee jechuun nama lama sadii ta'anii dhufnee haasofna haala naannoo adda addaa Oromiyaa keessa jiru ka isinii himnu taati daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamu amma gara oduu har'aa ka qopheessattu isinii geessa haga ammayyuu ka haasawaa turre oduu garuu oduun har'aa jechuun ka gosa barreeffamaatiin yookaan ka dubbifamu oduu xiqqoo tokko gara oduu sanittu qabadhee isin deema daqiiqaa takka na eega achiin duubatti oduu har'aa bal'inisiitu dabarra. Ashama akkam bultan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu kallattiin magaalaa St. Paul Minnesota irraa isinii darbu amma jalqabe jira gara hangafoota oduutti dabarra. Sochiin mormii fi laguun gabayaa qeerroon Oromiyaa hagayya 3 bara 2020 yookaan akka herrega lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 27 bara 2012 yaame jalbultiinuu jalqabe jira. Gabaasa kana bal'ina isaa oduun duuba itti deebina. Naannoo Tigraay keessatti milishaan naannoo Tigraay humni addaa poolisii naannoo Tigraay magaalota akka Meqelee, Shiree, Addigraatii fi magaalota biraa keessatti agarsiisa humna guddaa agarsiisaa oolan. Daayirektarii Gulaalaan waliigalaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Dejenee Guutamaa biyya Itoophiyaa irraa nagaan bahuun biyya lammummaa isaa Kanaadaatti deebi'ee gabaasa kanallee bal'inni isaa qabna. Oromiyaa keessatti yeroo mormiin qeerroo Oromoo dhoohee kanattu sabaa fi sablammoonni deeggarsa uummata Oromooti godhaa jiran akka malee cimee itti fufee jira. Yeroo mormiin Oromiyaa keessatti godhamaa jiru kanattu ka waan qabatee yookaan gadhiisu wallaalu mootummaan Belsiginnaa duula laga Bayyaatii fi waan afaan fajjessan biraa wajjiidhaan biizii of godhaa jiraachuutti. Himamaa kunin hangafoota oduu har'aati gara bal'ina oduutti dabarra. Naannoo Tigraay keessatti humni milishaa poolisiin addaa naannoo Tigraay magaalota Tigraay gurguddoo Meqelee dabalatee agarsiisa humna godhaa oolan. Agarsiisa humna kan keessatti lakkoofsi raayyaa naannoo Tigraayitii fi poolisiin naannoo suniitii fi milishaa kuma hedduu meeshaa waraanaatii fi yuunifoormii waraanaatii fi alaabaa naannoo Tigraay uffachuudhaan humni isaanii agarsiisuudhaan magaalota adda addaa keessattuu hiriira
oowwaa godhaa oolan. Hiriira kan yeroo isaan godhanitti uummanni magaalota kan jiraatu gabbahee ililchaa fi gammachuun warra kana simachuudhaan haamilee godhaa oolan. Waraanii magaalota adda addaa keessatti humni isaa agarsiifachaa oole kunin meeshaa waraanaa ammayyaa adda addaa ka qabatuu fi dhaadannoolee uummataa fi naannoo isaanii onnachiisaa naannoo isaanii qaaxxee waraanaa yookaan ammoo haleellaa waraanaa gosa kamiyyuu irraa ittisuu ka danda'an akka tahe dhaadachaa oolani. Dhaaduu fi agarsiisa waraanaatii fi magaalota waraanaa kan naannoo Tigraay keessatti dhahamaa jiru kunin magaalota fi waraanaa fi akkasumas yaamicha naannoo Tigraay weeraraa ka jedhu ka mootummaa naannoo Amaaraatii fi warra Bilisiginnaa mootummaa Abiyyi dhuunfatee fi akkasumas biyya ollaa Eertiraa gubbaa dhufaa jiruu fi deebii kennuu fi kan fakkaatu jedhama. Naannoo Tigraay keessatti agarsiisii waraana akkasii godhame kunin ka jalqabaati miti kanaan durallee yeroo naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay jidduutti rakkoon dhalattee akkuma jijjiiramii kun dhufe ni agarsiisa waraana akkasii godhamuun ni himama. Haa ta'uuti malee agarsiisni waraana ka ammaa tanaa kunin baay'inaa fi gosi isaatii fi akkasumas qophii isaatii fi jechoonni irratti dhagahamanii fi haasan irratti godhame ka addaa jechuudhaan warri waan kana qoratu dubbachaa jira. Agarsiisi naannoo Tigraay keessatti ka godhame ka waraana guddaan kunin yeroo mootummaan naannoo Tigraayitii fi mootummaan federaalii waraana jechoota keessa seenanii wal dhabaa jiran kanatti ta'uu isattuu himama. Yeroo ammaan tana mootummaan naannoo Tigraay filannoon bara 2012 qophaa'e yookaan ammoo filannoon bara 2020 akka herrega lakkoofsa Awuroopaanota durattuu hin dabarsinu baatii fulbanaa dhuftu kan keessaa filannoo hin goonaa jechaa turte. Naannoon Tigraay akka filannoo hin qopheessine yookaan ammoo filannoo akka dabarsitu muummichi ministeera Abiy Ahmed gaafii fi deebii televezyiinii Faanaa wajjin qophii afaan Tigrinyaatiin godhaniin kadhachaa ture. Haa ta'uuti malee naannoon Tigraay filannoo ni goonaa filannoo akki durattuu dabarsuu dandeenye hin jiru. Dimookiraasiin olaantummaan seeraa kabajamuu qaba, heerii kabajamuu qaba. Filannoon akeekkanne bara 2020 kan naannoo Tigraay ni godhamaa jedhe gaafii muummichi ministeeraa yookaan ammoo kadhaa isaatii fi deebii kennuu didanii. Muummichi ministeeraa ka deebii fi gaafii fi deebii televezyiinii Faanaa qophii afaan Tigrinyaa keessatti godheen naannoo Tigraay kadhachuuf yaalullee kadhaan sun tahuu diddee jennaan paarlaamaa isattuu fayyadame paarlaamaa keessa mana marii federeeshiniitu fayyadame xalayaan of eeggannoo mootummaa naannoo Tigraay fi akka inni barreeffamu godhame. Itti gaafatamaan yookaan dubbii himaan afyaa'ii mana marii federeeshinii obbo Adam Faaraa namni jedhamu xalayaa barreesse naannoon Tigraay filannoo godhachuu hin dandeettu. Filannoon godhamu kun ka heera biyya diiguu fi ka olaantummaa seeraa kabachiisuu fi mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhachuu danda'u jechuudhaan naannoon Tigraay filannoo akka godhuu hin qabne xalayaa akeekkachiisuu barreesse. Fi naannoon Tigraay xalayaa kana fudhatama dhabsiiftee jirti. Haa ta'uuti malee dhaaduu manni marii federeeshiniitiin duratti iyyuu dubbii himaan waajjira muummicha ministeeraa obbo Nugusuu Xilahuun Tigraay filannoo godhuu hin dandeettu. Filannoo gootee jennaan mootummaan Itoophiyaa olaantummaa seeraatii fi heeraa kabachiisuu fi ni dirqama tarkaanfii humna dabalatee wantoota barbaachisanii fudhanna jedhee dubbatuun ni yaadatama. Odoo dubbiin kun mana marii federeeshinii hin baanen duratti boordiin filannoo Itoophiyaa yeroo ammaan tanatti mootummaa naannoo Tigraay dhukkubni koronaa vaayirasii waan jiruu fi boordii filannoo Itoophiyaattu filannoo qopheessuu waan danda'uu fi naannoon Tigraay filannoo qopheessuu fi mirga hin qabdu kanaafuu waan godhaa jirturra akka of qusattu boordiin filannoo Itoophiyaa akeekkachiisa kennee ture. Haa ta'uuti malee naannoon Tigraay boordii filannoo fi qopheeffachuun falmitoota filannoof dorgomanii fi namoota dhuunfaan dorgomanii galmeessuni adeemsi filannoo barkana qopheessuu akka duubattu irra hin deebine dubbattee jirti. Mootummaan federaalii manni federeeshinii akkuma isinitti hime xalayaa barreesse xalayaa kanaanii naannoon Tigraay filannoo godhachuu akka hin dandeenye olaantummaa seeraatii fi olaantummaa heeraa kabachiisuu fi tarkaanfiin akka fudhatamu afyaa'in mana federeeshinii obbo Adam Faaraa dubbatee jira. Xalayaa kan keessatti tarkaanfiin kun tarkaanfii akkamii tahaa jedhe namni garii yaadaa jira. Gariin tarkaanfiin kun tarkaanfii waraanaa tahuu danda'a jedhamee odeeffamaa ture. Haa ta'u malee muummichi ministeera gaafiif deebii televezyiinii waaltaa keessatti afaan Tigrinyaatiin godheen naannoo Tigraay gubbaatti waraan akka labsine dubbatee jira. Mootummaan isaa naannoo Tigraay illee aangoo irraa akka hin dhiibne
Tigraahii dhiibne Itoophiyaan akkamiin jiraatti? Tigraahiin handhuura Itoophiyaa akka taate yeroo hedduu deebi'ee dubbatee ture. Haa ta'uuti malee gorsitoota muummicha ministeeraa keessaa tokko tahee kan jedhame yaadamu Dr. Daanyachoo Asaffaa namni jedhamu barsiisaan filosoofii kan yuunivarsiitii Finfinnee baajetii naannoo Tigraahii biliyoonii 11 ka shallagamu irraa qabuu dandeenya. Kanaafuu qoqqobbii maallaqaa mootummaa naannoo Tigraahii irratti godhuu dandeenya jedhee kalee miidiyaa afaan Amaariffaa dubbatu Habashaa tokko gubbaattu miidiyaa Abbaay miidiyaa jedhamu gubbaattu kennee jira. Yeroo ammaan tana mootummaa federaalitii fi mootummaa naannoo Tigraahii jidduutti walitti gaarreeffannaa hamaattu jira. Wayitaa kanattidha mootummaan naannoo Tigraahii humnuu fi garsiisuu fi milishootaa fi waraanaa fi poolisii addaa magaalota naannoo Tigraahii kan akka Meqalee, kan akka Aduwaa, kan akka Shireetii fi kan akka Digraatii fi magaalota biraa keessattuu agarsiisa humna irra kan oole. Dhaabbanni International Crisis Group kan jedhamu kan walitti bu'iinsa addunyaa kana qorattu Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi guddaan ammaan tan dhalachuu danda'u kan naannoo Tigraayitii fi mootummaa federaalii jidduutti godhamu jechuudhaan barreessee ture ji'a tokkoon duratti. Akka isaan barreessanitti walitti bu'iinsi mootummaa federaalitii fi mootummaa Tigraay jidduu jiru walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Amaaraatii fi walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Tigraay jidduutti godhamaa jiru. Mootummaa federaalii kan jedhamu Abiy Ahmed qabu kana warra Habashoota warra naannoo Amaaraatti itti fayyadamaa jira. Naannoon Tigraay lafa warra akka Tsegadee Walqaayit raayyaa qabattee jirti. San deebistu malee filannoolee godhachuu hin qabdu jechaa falmaa turanii filannoon durattu araarattuu dursuu qaba. Araari sun ammoo Tigraay lafa qabatte hundaayyuu nu deebisuu qabdi jedhanii mootummaan naannoo Amaaraa wantoota gosa kana dhiyeeffachaa jira. Haa ta'uuti malee araara yookaan marii wanni fakkaatu ka godhamaa jiru hin jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa hoogganaan isaa obbo Tamasgen Xurunee torban darbe keessatti naannoo Tigraahii wajjin waraana goona waraan kanaa fi ummati naannoo Amaaraa qophaa'aa jedhee yaamicha dhiyeessee ture. Dookimentii takka ka Biltsiginnaan naannoo Amaaraa baasee ka Jawaar Mohammad hidhamuuf deeggaruudhaanii tarkaanfii diina naannoo Amaaraa ka tahanii ABO fi Hiwaat irratti tarkaanfii fudhatamni deeggar jedhu keessatti ummati naannoo Amaaraa waraana naannoo Tigraay wajjin goonuuf akka inni qophaa'uuf miidiyaa fi qaamaan sochoosuni Oromiyaa yoo injifachaa jirra diina Oromiyaarraa yoo barbadeessine kallattii biraa adda waraanaa biraa Tigraay wajjin banna jedhee dookimentiin sun akkasittuu waan kan barreessuun ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya Oduu kallattii magaalaa Saint Paul kutaa Minisootaa irraa karaa miidiyaa hawaasummaa Facebook fi YouTube isinii darbuu itti fufee jira. Gara oduu itti aanutti dabarra. Gulaalaan waliigalaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Dejenee Guutamaa mootummaa Itoophiyaa jala miliqnu biyya jireenyaa yookaan biyya lammummaa isaa mootummaa Kanaadaatti deebi'uutu himama. Obbo Dejenee Guutamaa gaafii fi deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waliin godhe keessatti Itoophiyaa keessatti ajjeecha Haacaaluu Hundeessaatiin boodatti haali ture akkaan rakkisaa fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin haala sun keessatti sagalee uummata Oromoo akka hin taane fi ka cufame ta'ullee dubbata. Obbo Dejeneen guyyaa OMN cufame sanii guyyaa Jawaar Mohammad Faatii fi hooggantoonni Oromoo ka biraa awwaala Haacaaluu Hundeessaa karoorsuu fi bakka galma aadaa Oromiyaatti wal argane sun akka tahillee dubbachuun guyyaa sunitti waraanni mootummaa Itoophiyaa ka qawwee hidhatee dhufee OMN marsee waajjira keessa meeshaalee jijjiiranii garii guuree waajjira cufee hojjettoota OMN'tiin oduu gosa hojjettanii kana irraa ufeega har'a ufeeggannoo isinii kennuu dhufne guyyaa biraa waan akkasii hojjettanii jennaan isin jeesnaa jedhee akka itti roorrisan yookaan akka itti dhaadatan illee dubbata. Obbo Dejeneen warri waraanaa sun guyyaa sanii fi ka OMN cufee malee guutumaa guututti OMN waan cufu hin seene haa ta'uuti malee sodaan OMN cufamu saniin durallee akka inni ture tarkaanfiin sun fudhatamuun duratti baatii lamaan duratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed OMN cufuu fi akka inni karoora qabu OMN dhagahee ture keessattuu Jawaar Mohammadii kana dhagahuuni
OMN sodaa cufamuutini OMN sodaa tarkaanfii muummichi ministeeraa fudhata jedhuuni sagantaalee isaalee qophiilee isaa akka qopheessuurra dubattuu hin deebine waan Oromoo fi waan sabaa fi sablammii tajaajila jettanii yaaddan hundaayyuu qopheessa jedhee akka inni haamilee hojjettoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitiif kenne dubbatee ture. Obbo Dajanee Guutamaa gaafiif deebii kan keessatti OMN kanaan duratti waan hidha laga Abbayyaatiin walittu qabatee roorroo fi doorsisaan adda addaa warra kanaan duratti mootummaa Itoophiyaa bulchaa ture wayyaanee gubbaa dhufullee dubbate. Garuu wanti gosa suni ka gosa mootummaan Abiy Ahmed ka biltsiginnaa mootummaan inni biltsiginnaa nafxenya jedheen kun inni fudhatu hin seene tarkaanfii kun garuu akka inni itti qophaawaa turan mootummaan tarkaanfii akkasii fudhachuu xalayaa roorrisuu xalayaa doorsisuu xalayaa of eeggannoo hedduu akka inni barreessisaa ture dubbatee jira Dajanee Guutamaa. Akka Dajanee Guutamaa jedhutti guyyaa sanii warri waraanaa ka'achi dhufe OMN jenereeterii dhaamsanii ifa balleessanii meeshaalee hunda walirraa buqqisanii yeroo sanitti odoo isaan OMN cufne jechaa jiranii hojjettoonni OMN marfamanii waajjirri waraanaan dhuunfatame jedhu oduun sun OMN gubbaatti darbaa ture. Nu OMN as jira to'annee jirra ka gadaa fi sheexanatti hojjechaa jira yookaan jinniitti bakka biraatti hojjechaa jira jedheeni akka dubbatee akka dhagahillee barreesse dubbatee jira OMN gubbaatti. Wayitaa OMN warri achi cufuuf yaale kanatti teeknishaaniin OMN ka tahe Farhaan Abdusalaam London irraa OMN guutumaa guututti to'achuudhaan sagantaan OMN akka addaan hin cinne goosisaa ture. Obbo Dajanee Guutamaa torbaanii sadii fi Hacaaluu Hundeessaa eegee ajjeefameen duubatti mootummaan barbaadamaa ture akka dhokatee bakka dhokachaa kan keessatti ammoo intarneetilleen akka hin turre haalilleen mijataa akka hin turre odeeffannoo miidiyaa biyya sanii guuraa ture wanni nama gaddisiisu OMN cufuu qofa osoo hin taane guyyuma OMN cufame miidiyaan Itoophiyaan qabdu hundu duula farra Oromoo duula Oromoo maqaa balleessaa duula hama kahayyoota Oromoo maqaa balleessa duula gosuuni ka takka ta'e hin beekne televezyiinotaa fi miidiyaan kanaan dura waan artii waan bashannana waan fiilmii dabarsaa ture ka akka qaanaa faatii cufti akka ajajni kennamee fi Oromoo gubbaatti duula maqaa balleessa jedhamu duula takka argame takka dhagame hin beekne duula gosuuni Oromiyaa gubbaattuu banan jechuudhaan OMN gaafii fi deebii lattuu bushaan wajjin godhee irratti dubbatee jira. Obbo Dajaneen OMN ka cufuu danda'u uummata Oromooti amma gaddeebi'anii jiranii OMN sagantaalee isaa biyya alaa jiranii akka gaarii cimsanii jabeessuuni uummata Oromooti fi darana sagalee ta'uu fi morka yookaan ammoo xiiqii keessa seenullee dubbata hojjettoonni OMN hedduun isaanii manhidhaa hin jiranii warri hidhamanii jiranii kan akka Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaa kan akka Dajanee kan akka Mallasaa Dirribsaatii fi kan akka Muhammad Siraajifaatii fi Diradaawaa kan ture kaayis isaan gargaaraa ture hoogganaa miidiyaa nuuni baay'ee cafaqame akka inni hidhamellee dubbatee jira warri kanaaf sagalee ta'uu Jawaar Muhammadiif sagalee ta'uu itti fufanii warri biraa ka OMN hoogganaa turanii OMN keessa hojjetan hedduun isaanii dhokachaa akka jiranillee dubbatee jira. Dajanee Guutamaa gargaarsa sabboontota Oromootiin biyya san hidha jala miliqee sagalee Oromoo ta'uu fi akka biyya lattu bahe dubbatee jira. Haala miliquu isaa akkamittu miliqee akkamittu bahee ka jedhu hin dubbanne guyyaa biraatti deebi'aa jire. Obbo Dajanee Guutamaa haalii miidiyaa biyya san keessattuu jiru akka malee hamaadha. Mootummaan kun waraana ololaatii fi waraana qaama bal'aa uummata Oromoo gubbaattuu bane jechuudhaan dubbatee jira. Obbo Dajanee Guutamaa baga nagayaanii qarreeffa mootummaa biltsiginnaa yookaan nafxiginnaa jala baate jenna nafxenyaa fi biltsiginnaa walitti dhufe nafxiginnaadha. Baga jala baate jenna. Nafxiginnaan Dajanee Guutamaa harka bahuu ka itti aartee akka malee dallansuudhaan miidiyaa hawaasummaa gubbaatti waa hedduu barreessaa turanii waan nafxiginnaa hin haasofnu. Nafxiginnaan haala gosonittuu jirti hoogganaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork daayireektara ka tahe Obbo Girmaa Guutamaa yaadisaa barreessa jira. Duuli farra Oromoo gubbaattuu baname ka gosa kana takka argee takka dhagahe akka hin beekne dubbatee jira. Waraanii gosa kana Oromoo irratti takka baname takka tahillee hin beeku mootummaan diinummaa Oromoof qabu seenaa Itoophiyaa keessatti
Kagosa kana takka dhaabatallee hin beeku waliillee dhaabachuu waan jiranatti hin fakkaatu. Hegerillee mootummaan farra Oromoo diina Oromoo gosa kana waan dhaabatutti hin fakkaatu jechuudha. Obbo Girmaa Guutamaa barreesse. Mootummaan kun hoffee hundee hin qabu. Oromoon tokko tahee jennaan guyyaan inni barbadaa'ullee fagoo miti jechuudhaan dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo tamsaasii keenya oduu itti fufee jira. Amma gara oduu biraattuu dabarra oduu biraatiin. Qeerroon Oromiyaa mormii bal'oo dinagdee Itoophiyaa ka miidhuu danda'u yaamanii jiranii mormiin kunin sochii konkolaataa yookaan geejjiba ka daangessuu fi laguu gabayaa guddaa magaalota Oromiyaatii fi naannoo Oromiyaatii fi Finfinnee irratti ka buusu ta'a. Beefuma kanaanii karaaleen gurguddaan Itoophiyaa fi magaalaa guddittii Itoophiyaa Finfinnee fi biyya alaatiin walitti fidu karaan Jabbuutii, ka baaburaatii fi ka konkolaataa cufamee jira. Karaan naannoo Suudaan irra dhufu, naannoo Amaaraa keessa bahee Suudaan irra dhufu, karaan Fichee, ka Go'aa Tsiyoon, ka gammoojjii Abbayyaa keessa qaxxaamuree Finfinnee dhufu cufamee jira. Karaan Walloo irraa Shanoo Dabra Biraan keessa bahee Finfinnee seenu sulleen cufamee jira. Karaan Keenya irraa Mooyyalee dhufu Shaashamanneetti Hawaasatti kunis karaan kun bakka hedduutti cufamee tajaajila kennaa hin jiru. Karaan Sabbataa, karaan Tullu Boolloo, karaan Walisoo deemu ka Jimmaa ka Walqixxee deemu kunis cufamee jira. Kun ammoo cufamuun isaa mirkanaa'ee warri Habashaayyuu ammaan tana miidiyaa isaanii irratti iyyaa jirani. Karaan kun magaalaa Diilallaa jedhamtu magaalaa Walisoo fi Finfinnee jidduu jirtutti makiinaa goommaa dhoosuni warri makiinaa keessa jiru akka bu'an godhamuudhaan karaan kun cufamee jira. As qofaa miti bakka hedduutti Tullu Boollootti Walisootti karaan kun karaa Walqixxee deema karaan tokkin achirraa bahee karaa Jimmaa deema karaan kun cuftinuyyuu cufamaa jira. Karaa sun qofaa miti karaan godinoota Oromiyaa hedduu walittuu fidu hedduun cufamee jira. Karaan Baalee fakkeenyaa fi Baalee fi Arsii Lixaa walittuu fides karaa bakka Sabsibee Waashatii fi bakka Diinshoo fi magaalota qarqara karaa san gubbaa jiran ka akka Adaabbaa ka akka Dodolaatti cufamee jira. Karaan Dodolaa irraa karaa gara Asaasaa geessullee cufamee jira. Karaan hedduudha ka Wallaggaa irraa gadi dhufu ka Amboo kunis cufamee jira. Karaan Wallaggaa ka Dambidolloo Faatii deemu, ka Dambidolloo Muggi deemu, ka Mandii Asoosaa deemu kun cuftinuyyuu cufamaa jira. Yeroo ammaan tana bakka hedduutu karaan cufamaa jira. Karaan cufame kunin tajaajila geejjibaatii fi dinagdee mootummaa Itoophiyaa akka malee danquutu himamaa jira. Karaan kun cufamaa nafxanyoonni har'a magaalaa Finfinnee keessatti gammachuu bishaan laga Abbayyaa guutuu ka jalqabe kun injifannoon nu arganne injifannoo xaaliyaanota irratti arganne wal fakkaataa jedhe muummichi ministeera Biqiltuu Dhaabaa waan laga Abbayyaa kana kabajaa fi Itoophiyaa jechaarra mirqaanaa machaawaa miidiyaa warra wajjin haasawaa jiranii wanni karaan cufamuu hin jiru. Laguun gabaa hin milkooftu mootummaan aangoo gubbaa jiru mootummaa Oromooti. Gaafiin Oromoo deebii ammaan duba gaafii misoomaa gaafii biltsiginnaa jecha Abiy Ahmed odeessaa ture haa ta'uuti malee ammaan tanatti sa'aatii oduun kun qophaawaa jirutti karaaleen naannoo Oromiyaatii fi Finfinnee walitti fidanii naannolee Oromiyaa keessa aanalee fi gandoota fi godinoota walitti fidanii karaan gurguddaan cufamee jira. Cufamuun kun ammoo akka malee mootummaa sun naasisuutu hima. Har'a karaa yeroo cufamaa deemu kanatti fakkeenyaa fi magaalaa Finfinnee keessatti karaa tokkoon biltsiginnaan dhufee badhaadhinni dhufee mootummaan Itoophiyaa hidhaa guddichaa laga Abbayyaa bishaaniin guutuu jalqabe jedhame ummati dhiichisaa sirbaa badhaadhinni jechaa sirbaa bahanii karaa biraatiin ummati achi bahee bishaanii nyaata dhugaatii qullubbii timaatima atara baaqelaa waan argatee bitachuu fi ummati olii gadi wal keessa horiyaa wal keessa fiigaa ture muddamsu hagas geettutu jira. Hanqinni nyaata har'umaayyuu irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti dhalatee jira. Marsaa jalqabaa Hacaaluun akkuma ijjeefameen torbaanumsan keessa laguun gabayaa labsame. Torbaan sunitti aanee jiru keessatti laguun gabayaa labsamee jira. Laguun gabayaa labsamee geejjibii cufamee ture. Yeroo sanitti laguu gabayaa guyyaa 5 fi labsamsan keessatti dinagdeen Itoophiyaa akka malee miidhamu laamishaahu dinagdee yeroo sanittuu koronaa vaayirasiin miidhee yookaan ammoo koronaa vaayirasiin
laamisheessuu jalqabirratti mormiin Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu fi hidhamuu Jawaar Mohaammed fa'aatiin walittuu dabalee dhufe dinagdee Itoophiyaa akka malee unkuteesse jechuudhaan ministeerii industirii fi daldala Itoophiyaa Malaakuu Allebel dubbatee ture. Mootummaan Itoophiyaa jalqaboonni tokkollee hin taane mormiinuu hin jiru jedhee haalaa ture. Achiin dubbatti ministeerii isaa gabbahee Finfinnee keessatti daabboon raashiniin qoodamuu jalqabe. Daabboon ammaan achi hanqinni hin dhalatu. Daabboo warshaa guddaa sa'aatitti daabboo 80,000 oomishu isinii fi hojjanne shaggar daabboo badhaadhinni isinii dhufa jedhee guyyaa Abiy Ahmed jechuun Hacaaluu balaaleffatan daabboo san eebbisaa turanii waxabajji 24 daabboon sunis hanqatee daabboo Finfinnee keessatti dargaggoota firaashinii makiinaan qooda warra daabboo kontorbaandiin gurguru mootummaan hidhuu jalqabee jedhame odeeffamaa ture. San qofaa miti torbaanuma san keessatti miidiyaan Habashaa hunduu hanqinni daabboo hanqinni bishaanitti ture jedhame qeerroon bishaan faalee bishaan keessatti qeerrootti summii naqee jedhama oduun kijibaa odeeffamtee wanni bishaan aqua fireeshii bishaan ambootii fi wanni namni bishaan dhugu jedhamee qaruuraan gurguram hundu dhumate torbaanumsan keessa Itoophiyaan rakkoo gosa sanii keessa seente marsaa kana ammaan tanaayyuu jechuun jalbultiidha. Jalbultii mormiiti. Jalbultii mormii godhamu kanaan karaan cufamee jira. Karaan Finfinnee seenaa cufamee jira. Abiy Ahmed aangoon isaa hundee hin qabu. Oromiyaa keessatti deeggarsi hin qabu. Oromiyaa ala naannoo Amaaraa, naannoo Uummattoota Kibbaa, naannoo Somaalii, Affaar, Hararii, Benishaangul, Gaambeellaa keessatti hin deeggaramu. Kan inni itti deeggaramu magaalota keessatti nafxanyaani. Nafxanyaa immoo deeggarsiisa guddaan badhaadhinni isinii fida. Finfinnee isinii bareechee isin garsiisee masaraa biyyaa keessatti minniqii isinii godhe paarkii andinne isinii godhe bashannana Inxooxxoo isinii godhe warri bashannana Inxooxxoo dhaabaniif kun har'a waan garaa nyaatu hin qabu. Laggeen isinii bareechine maali isinii goone fooqii isinii ijaarra. Garuu Oromoon jechuun karaa itti cufe shunkurtaa fi barbaree fi mixmixaa fi bishaanii zayita atara hoolaa re'ee foonii waan nyaatamu hundarra cufe beelessaa jira. Badhaadhinni fidaa fi hin jiru. Boorisaanuu daabboo barbaanna nagaa barbaanna tasgabbii wabii barbaanna jedhanii Abiy irratti haal kanaan dhiibbaa yookaan ammoo hiriira bahuu hin oolani. Kun kanumaan oda jiru hiriira Oromoon qopheessite karaa cufuu kana sabaa fi sablammiin hedduun deeggarsa karaa miidiyaa hawaasummaatiin dhiyeessaa jiranii. Bifa kanaanuu dargaggoonni naannoo Walaayitaa Sooddoo yookaan ammoo dargaggoonni godina Walaayitaa kan naannoo fi hundeeffachuu barbaadan Yola Agaakaa jedhamu mootummaan Abiy Ahmed gaafii uummata Oromoo ka haqaa humnaan deebii kennuu dhiisee hayyoota Oromoo jiran ka hidhe man hidhaatii baasee Oromoo wajjin mari'achuun sirna nafxanyaa deebisee federeeshinii ammaan tana jirtu diigna adeemsi jedhu ka faayidaa hin qabne kanallee irra dhaabbachuu qabanii dubbatanii jiran. Dargaggoonni godina Walaayitaa kunin gaafii naannoo fi dhaabbachuu ofiin of bulchuu fi afaan Walaayitaa guddifachuu fi naannoo isaanii ka afaanii hojii afaan Walaayitaa ta'uu dubbachuun mootummaan yeroo ammaan tana waan hin taane ka gorsa nafxanyoota irratti hundaa'uun ummatii Walaayitaa ofiin akka of hin bulchine tarkaanfii godhurra akka if dhaabus gorsanii jiranii. Ummatii Walaayitaa hiree ofiin murteeffata. Ummata obboleessa ollaa kan tahe ummata Oromoo wajjin tahuu fi federeeshinii ammaan tan jirtuu fi heera Itoophiyaa kana kabalaa irra ittisan tahuu dargaggoonni naannoo Walaayitaa kunin maqaa mootummaa naannoo Walaayitaa jedhuun ibsaa miidiyaa hawaasummaa gubbaatti baasanii dubbatanii jiran. Karaa biraatiin dargaggoonni naannoo Sidaamaa kan maqaa warra ittiin beekamu qabsoo ejjattoo jedhamu mootummaan Abiyyi gocha badii kan irra duubattu deebi'uudhaan sirna nafxanyaa deebisee dhaabaa jedhu kana akka tattaaffii akkasii hin goone fi hayyoota Oromoo hidhee fi miidiyaa sagalee sabaa fi sablammii OMN cufee kana deebisee banee hayyoota Oromoo gadhiisee marii akka inni waliin jalqabu gaafatanii jiran. Miidiyaa hawaasummaa gubbaattu kabarreessanii ijoolleen miseensota ejjattoo kun yeroo ammaan tana mootummaan Abiyyi tarkaanfii inni fudhachaa jiru kun biyya isaanii gara badiittuu geessaa jira. Gara badii akka inni geessu nuti hin ilaallu. Qeerroo Oromoo wajjin ta'uun laguun gabayaatii fi geejjiba cufuu kun akka inni milkaa'u akka hojjetan dubbatanii jiranii. Qeerroon naannoo Sidaamaa kan maqaan inni ittiin beekamu ejjattoo jedhama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo ejjattoo fi qeerroo naannoo uummattoota Walaayitaa yookaan ammoo zoonii Walaayitaa kan naannoo ta'uu feetu osoo hin taane qeerroon naannoo biraalleen ibsa adda addaa baasaa jiranii. Sun keessaa qeerroon Kambaataa uummatii Kambaataa gaafii isaa kaa'uufiin of bulchuu
akka kabajamuuf gaafachuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed sirna nafxanyaa deebisuu fi tattaaffiin inni godhaa jiru kun kan miidhaa qabdu ta'uu beekuudhaan daddaffin tarkaanfii ammaan tan fudhachaa jiru kanirra akka adabatu qeerroon Gabaasa gaafattee jirti. Biifuma wal fakkaatuun qeerroon Haadiyaa miidiyaa hawaasummaa gubbaatti dhaamsee dabarsiteen uummata Oromoo wajjin kadhaabbatanii fi gaafilee uummata Oromoo ka federeeshinii ammaan jirtu kan tiksuu fi mirga sabaaf sablammoota kabachiisuu fi carraaqii warri carraaqaa jiran ka deeggaran ta'uudhaan Jawaar Mohammad hayyuuni sagaleen sabaa fi sablammii balleessaa takka hin qabu. Sabaaf sablammiif waan sagalee ta'ee fi hidhame haal duree tokko malee gadhiifame mootummaan kunin adeemsa badii kanirra duubatti deebi'uun gara adeemsa marii dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa hunda hammatu akka qopheessu qeerroon saba Hadiyaa yaamicha dhiyeessee jira. Kun kanumaan odoo jiru aktivistoonni beekamoon naannoo Somaaliitii fi naannoo Afaarilleen yaamicha wal fakkaataa ka deeggarsa uummata Oromoo dhiyeessaa jiru. Akka yaamicha warra kanaatiin Abiy Ahmed milkaa'ee jennaan federeeshinii sabdaneessaa kana diiguun nafxanyummaa Itoophiyaa gubbaatti olaantummaa warraa fiduu barbaada jechuudhaan dubbatanii jiran. Oromiyaa mo'atee jennaan Oromiyaa irraa tarkaanfatee gulantaa ittaanutti ka Abiy galaafachuu deemu uummata naannoo Somaaliitii fi naannoo Afaarii kan jiran aktivistoonni naannoo Afaar kun dargaggeessi naannoo Somaalii barbartaa fi dargaggeessi naannoo Afaar yeroo ammaa kanatti qindoominaan qeerroo Oromoo wajjin dhaabbachuun sabaa fi sablammiidhaa fi kan wabii tahee heerii Itoophiyaa kun akka kabajamu dargaggeessa warraa fi yaamicha dhiyeessanii jiran. Bifuma kanaan naannoo Amaaraa keessatti kan argamanii qeerroon uummata Agoo, qeerroon uummata Qimaantii akkasumas ijoolleen Oromoo ka magaalaa zoonii Kamisee qeerroo Oromoo wajjin akka dhaabbatanii fi mootummaan Abiy nafxanyoota dhaadheessuun nafxanyaa aangootti deebisuu fi adeemsi inni godhu kunin miidhaa waan qabuu fi hatattamaan akka inni dhaabuuf qeerroleen naannoo kana uummata Oromoo wajjin akka dhaabbataniif yaamicha dhiyeessanii jiran. Yeroo ammaan tana saboota Itoophiyaa keessa jiran hedduu keessa baay'inni dargaggoota warra gaafii Oromoo keessattuu lagu Gabaatii fi dinagdee Itoophiyaa ka unkuruu kanaa fi Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas miidiyaan OMN akka inni banamu hoggantoonni Oromoo akka gadhiifamanii fi mootummaan warra wajjin akka inni marii jalqabu ka deeggaranii ta'uu ibsaa jiranii. Bara 2014, 15, 16, 17, 18 keessatti mormiin yeroo sun godhame irra caala ka deeggaraa turanii naannoo tokko naannoo lamirraa deeggarsi dhufaa ture keessattuu deeggarsi dhufaa ture naannoo Amaaraa Oromaara warri jedhamuttu dhiigni Oromoo dhiiga Amaaraa ta'e kan Amaaraa dhiiga kenna jedhanii barreessaa turanii. Ammaan tan ammoo haala bifa adda taheen naannoo Itoophiyaa naannoo Amaaraa waan dabarte naannoo Tigraay illee dabalate sochii qeerroon Oromiyaa godhu kana deeggaraa jiranii kunin gaafiin Oromoo hagam tokko fudhatama guddaa Itoophiyaa keessatti argachaa jiraachuu sabni Oromoo hagam takka dhugaan isaa haqni isaa mul'achaa jiraachuu ka agarsiisu jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa gubbaatti warri adda addaa barreessaa jiran. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo magaalaa Saint Paul kutaa Minnesota irraa miidiyaa hawaasummaa Facebook fi YouTubein tamsaasii kenna ka oduu ka guyyaa guyyaan